Mee koomentii kana wajjin dubbisna. Lubbiyye ani ergan biyya alaa dhufee samaanaa hidhadhee jalqaba garuu maallaqa sin jedhu naan jedhee amma garuu ganamaa galgala na caqacaqaa maallaqa ergi jedhee jette obboleettiin keenya. Kanarratti namni samaanaa hidhatee fi namni hin heerumne garaagarummaa hin qabu jechuudha. Niif galee namni samaanaa fi gaa'ila ijaarrachuu fi samaanaa hidhachuun garaagarummaa hin qabu. Ashama harka fuune kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa warroonni mana keenyaaf haarawaa taatanii like, share, subscribe gochuudhaan gara maamila keenyatti dabalamaa isiniin jechuun asumarraa nafeerraa hooti. Egaa obboloota koo koomentii kana ilaalchise waa tokko isiniin jechuuf gara keessan dhufeera. Obboleetti keenya kanas yoo fayyadee fudhatti yoo na fayyadotteen dhiisti jechuudha. Ani akka mataa kootti akka mataa waleetti jechuudha. Samaanaa jechuun ganaa gaa'ilaa qophaa'u jechuudha. Qalabatii walitti godhatan malee namni suni abbaa manaa keenya ta'a hin ta'u addaawwanni ba'e tokkollee hin jiru jechuudha. Kana haala saniin beekuu qabda. Maatii keetirra jirta. Maatii keetitu biyya Arabaa si ergee garuu inni immoo samaanaa si hidhee jira. Si kadhatee samaanaa si hidhee jira. Gaheen inni qabu haadha manaa nama fuudha jedhee qophiirra jira waan ta'eef gaheen inni qabu waan hojjechuu qabu hojjechuudha jechuudha. Siif galee waan hojjechuu qabu ni hojjeta atis immoo ni hojjetta. Qabeenya atis hojjettu kan innis hojjetu qabeenyuma keessanii jechuudha. Gara fuulduraa walitti fiddanii ijoolluma keessan ittiin guddifattu malee wanta biraa wanti gootan tokkollee hin jiru jechuudha. Yoommoo walitti waa tokko godhannaa kan jedhu ta'ee si qaccaqaccaqu ta'e akka mataa kootti jalqaba irratti maallaqa isatti erguun duratti maatii kee beeksisuu qabda. Maatii keetiin waan akkanaati jettee maatii kee ni beeksista. Maatiin kee immoo waan kanarratti maal akkasiin jedhan hubannaa siif kennu jechuudha. Maallaqa immoo isarratti ergisiin hin jedhu. Lafallee bituu yoo kan yaaddu ta'e isa wajjinis ni bita yoo jette maallaqa kee nama amanamaa maatii faamilii kee keessaa abbaa haa ta'u haadha haa ta'u obboleessa haa ta'u situ beekaa nama amantu jechuudha. Isaan irratti maallaqa ergite isa wajjin walitti dhufanii iddoo lafichatti bitassaniin maqaan keetii fi maqaan isaa siraataan farramame haala saniin bitamuu qaba. Yookaan immoo isaan lafa bitii mana ijaari jettee maallaqa asteechii wanti itti ergitu tokkollee hin jiru. Yookaan immoo innuun barbaachisu jechuudha. Samaanaa jechuun innuun barbaachisu. Siif galee ati hojjechuudha. Amma sa'aatii kanatti waa'ee gaa'ilaa miti kan yaaduu qabdu jechuudha. Odoo ilmoo qabaatte waa'ee ilmoo keetii sanii kan yaaddu dirqama ilmoon namni ilmoo qabu dirqama ilmoo sun bakka jirtutti inni ilmoon ilmoodha waan ta'eef yaaduun dirqamaa jechuudha. Garuu kan nama tokko ganaatti hin heerumne gillasabii tokko kan ganaa gaa'ila wajjin ijaarrachuu yaaddu tokko inni achi taa'ee asii maallaqa ergi yoo sin jedhu jalqabanni maal hojjechaara? Kan inni hojjetee bu'aa maal buusaa jira? Hojjete bu'aa maal buusaa jira? Maal hojjechaara? Hojiin nama kanaa maali? Galgala ganama xaarrataadha moo nama oonlaayinii irra taa'ee maallaqa barbaadudha jettee adda baasuu qabda. Si caqacaquu baate haala keessa jirtu si qofatu beekaa jechuudha. Galee haala jireenya biyya ormaa haala jireenya mana madaamii namni tokkollee beekuu hin danda'u. Si qofa si takkittiitu beekaa jira si takkittiitu argaa jira jechuudha. Siif galee miti kanaafi maallaqa keessan kuni gara fuulduraa nafuudha. Samaanaa naa hidhate kuni jaalallee kooti isa wajjin mana ijaarradha. Warroonni samaanaatiif warroonni jaalallee garaagarummaa qabdan jechuudha. Maaliif samaanas jechuun yookaan namni sun itti fufee si fuudhuu danda'a yookaan immoo qabeenya hirate horatee yoo ka'e si dhiisee gara biraa deemuu danda'a. Kuni shakkiidha jechuudha. Galee kuni shakkiidha hin amanamu waan ta'eef akkasumas nama gillasabii tokko irratti maallaqa erguus hin barbaachisu jechuudha. Samaanaa si hidhuun isaa turgumii hin qabu. Haadha manaa isaa gaafa si godhate qofoodha. Qofa haadha manaa isaatu gaafa si godhate dhiira tokko amma haadhuma manaa isaatu yoo ta'anii jedhan. Yoo ilmoo ol biraa hin qabaatin yoo ta'e namni sun yoo hin xaarranne ta'e yoo kan taa'etuma humna shamarranii eeggatu yoo ta'e akka seera mana amantaatis ta'e amantaa kamuu irratti haa ta'u amantaa kiristaanaa macaafa qulqulluu keessatti amantaa musliimaa quraana keessatti maal jedha beektanii? Dhiirri dubartii ankabaakabuu qaba jedha. Dhiirri qaamni kee qaama isaati. Qaamni isaa qaama keeti. Garuu dubartiin tokko hojii ulfaataa hojjettee dhiira jijjiiruu hin qabduu jedha jechuudha. Kanaaf isin inni
Har'as taanaan borus taanaan firri keessan qabeenyi keessan jaalalleen keessan maallaqa keessan qofaadha jechuudha. Biyya Arabaa hojjettee inni boru na fuudha jettee abdii godhattee irratti ergaa baatee gaafa asii galte isa san gaafa dhabde tokko ati mataan kee ni maraatta. Sammuun kee sirrii sin hojjetu abdii kutattee lammata biyyuma Arabaa kanatti deebitee gizee lammata deebitu immoo umuriin kee kan duraarra ol deemaa jechuudha. Siif galee kanaaf keessattuu ijoolleen yeroo jalqabaati biyya Arabaa dhuftan waggaa 2 hojjedhee waggaa 3 hojjedheen galee immoo deebi'a jettanii warroonni karoorsitan wanta akkas jedhu san sammuu keessaaf xaraguu qabdu jechuudha. Isin fira keessan maatii keessan hundumaayyuu maallaqa keessan godhattanii maallaqa keessan yogguma jechuudha. Wanni ani biraa isin hin gorsu yogguma maallaqa keessanii nama amantaniitti ergattan yoo dhabdan namni kun na jalaa balleessa maallaqa kana jettanii kan shakkitan yoo ta'e mindaan keessan ji'aan kuma yoo ta'e ji'aan maatii keessanillee erguu isin hin barbaachisu. Isiniif galee maatii keessanii 100 gahaadha. Isiniif galee maatii keessanii 100 yeroo amma 4,000 moo maalitti hiikamaa jira kuni gahaadha. Bakka haadha keessanii 200 yoo ergitan 8,000 10,000 hin ta'aaf jiru amma. Kuni maatii keessan gahaadha jechuudha. 800 kan mataa keessanii ta'uu qaba. Maallaqa keessan balleessuun qabdan. Yoo biyyatti yoon ergee maallaqni kun na jalaa bada akkaawuntii nama tokkotti yoon ergee maallaqni kun na jalaa bada jettanii yoo yaaddanii asitti teechifachuudha. Madaamii teechaniin akkaawuntii naa bani jettaniin akkaawuntii keessanitti asitti teechifachuudha. Gaafa galuu barbaaddan gaafa galuu yaaddan maallaqa san akkaawuntii baankii keessan mucuggootanii baafattanii doolaaratti jijjiirrattu jechuudha. Yoo sharafa irratti illee na rakkisinnaa laata jettanii riyaalli fi diinaarri biyyoota garaagaraa kuni xiqqooshii biyyatti sharafa irratti nama dhibuu danda'a. Doolaarri garuu bakka barbaadetti manazzarama jechuudha. Inna maallaqni doolaaran irra shaggaadha jechuudha biyyatti qabattee yoo galte. Doolaaratti hiisifattee birrii aga barbaadde kan waggaa 10 illee shaanxaa kee guuttattee galuu hin dandeecha. Namni birrii maallaqa boolee keessatti fattashuu boolee keessatti hin qabu. Namoonni isiniin jedhan siin sobu siin kijibu jechuudha. Isiniif galee miti. Maallaqni aga barbaade ni darba waan ta'eef harkatti qabattanii galtanii biyya keessan geechanii bayyanattanii raftanii boqonnaa fudhattanii feetan ji'a tokko ji'a lama erga boqattanii booda maallaqa keessa sharafsiifattanii hojii hojjechuu barbaaddan hojjettu jechuudha. Isiniif galee kanaaf jechuudha kuni abbaa manaa koo samaanaati gara fuulduraa na fuudha. Kuni jaalallee kooti gara na fuulduraa na fuudha. Isa hojii nan baajaajii bitadha. Baajaajii inni baajaajii bituu qaba. Inni lafa bitee mana ijaaruu qaba. Inni akkas kuni waanuma hin jirre jechuudha. Ijoollee keenyan gowwoomina kuni waanuma hin jirre jalqaba irratti unkaan jaalallee unkaan gana samaana ganaatti heerumtan dhiisaati jechuudha. Kan itti heerume nuumtu warroonni abbaa manaa qabnu jechuudha. Maallaqni dhiira sirritti balleecha. Ani irra dhaabbadhee tokkoof tokko kan sirritti himu maallaqni dhiira ni balleecha. Maallaqni nama gaarii ni balleecha. Namni kun nama gaariidha jettee kan yaaddu gaafa maallaqa humnaa olitti ergite akka nama machaa'ee akka nama sakkaree ta'a jechuudha. Namumti fayyaan kun isiniif galee gara kan amalaati hin beekne amala guyyaa takka irratti argitee hin beekne sitti agarsiisa jechuudha. Gaafa san wanti hundi sii galaa deema. Gaafa maal ta'e gaafa maallaqa waggaa 2 waggaa 3 irratti ergite maallaqa humnaa olii kan irratti ergite amala gadhee sitti agarsiisa jechuudha. Indoom yoo bilbiltuu bilbila si jalaan kaasu si ifata. Bilbila si ifata. Maal asiifata humna kee irratti ergaa baateen xaarii kee waan isaa tokko barintuun dhiyaate humna kee xaarii kee isa kanaa isuma san deebi'ee maal godha si itti si ifata jechuudha. Ati gatiin baaftu unkaan nama ganaa gara fuulduraatti haadha manaa si godhatu dhiisi faamiliin kee obboleewwan kee gaafa irratti ergitee ati gaafa nan gala jettee maallaqa of harkaa hin qabne maal gocha dhufta achuma taa'ee hojjedhu jedhanii faamiliin nama ifatan ni jiru. Ijoolleen waan akkanaati waan akkanaan mudata jedhanii dubbatan ni jiru jechuudha. Baay'ee jira dhugaa ijoolleen gara keessatti waan naan jettu doosinii gadi guure fuudhee isinii fide jechuudha. Sagalee isaanii ta'ee barreeffama isaanii garaa isin nyaata jechuudha. Isiniif galee kanaafi ani seenota namaatillee isinii hojjechaa jira. Dhagaa jirtu irraa baradhaadha jechuudha. Ani immoo barumsa guddaan irraa fudhachaa jira. Akka miidiyaa irratti haasa'u kanaa miti jechuudha. Jireenya koo gaafa galee tokkoof tokko ta'e ni argitu jechuudha. Niif galee ni argitu sirritti waa baay'een irraa hubattu. Waleen eenyu waleen nama akkamiiti kan jettanii gaafan biyya koo galee eenyummaa koo isinitti agarsiise dhugaa koo dhugaa ani isinitti dubbachaa jiru kana hunda bartu jechuudha. Isiniif galee zim jedhee isinitti haasa'an jiru. Ofiifis of fayyadaan faayidaa irraa argachaan seenota namni natti himurra barumsa fudhachaan malee zim jedhee asirratti bichaa isinii qofa qooduu miti jechuudha.
dogongora kiyyas sirreeffachaa kan namni dogongorellee boroo anas na dogongorsiisachaa of eeggachaa tanan tokkoof tokko ta'ee viidiyoo isin hojjedha malee zim jedheeti miti. Kanaafuu wantootaan isin hojjedhu keessaa siniif ta'a jennaan ni fudhattu, siniif hin ta'u jennaan ni dhiistu jechuudha. I don't care ani isin biraan ga'uu bichaadha hojiin koo jechuudha. Kanaaf maallaqni keessan fira keessan haadha keessan abbaa keessanii jechuudha. Bakka hundattuu kan sin baasu maallaqa gaafa qabdan kan jaalatamtan maallaqa gaafa qabdan mana namaatu yoo dhaqxan jechuudha biyyuma arabaa kanaayyuu galtanii. Gaafa maallaqa qabaattan jechuudha kabajaa kan argattan. Mana namaatu yoo dhaqxanii ishiin bargoobazidha biyya arabaatitti waan akkanaatu hojjette waan akkanaa qabdi gaafa jedhamtan ni kabajamtu. Yookaan immoo akkanumatti biyya ormaa keessa jooraa baatee umurii ishii fixxee dhufte gaafa jedhamtan garuu ni tuffatamtu jechuudha. Ilaalchi hawaasni isinii qabu mana namaatitti yoo dhaqxan bunnu isiniif hin dafu jechuudha. Ilaalchi keessan duubni keessan gaarii yoo ta'uu baate. Siniif galee miti kanarraa miidiyaa irraa onlaayinii irra sin jaaladha jedhe hundi kan lubbuu sin jedhe hundi na jaalata jettanii yaadinaa dhugaan sinin jedha. Inni akkas viidiyoo har'aa sumarraa nan goolaabaa turtii na wajjin gootaniif ulfaadhaa galatooma sinin jedha hanga viidiyoo biraatti si walitti deemtu turtii gaarii baay'ee.